السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمني وبين بين هنجرتني ري أبا نمهندا أبا فراك نمهن توفني كبيان هنكون لتقدان نمن الرفسني أمشير موبيس بري hedduu gara nama nyaata waliin dhaabadha wallahi waliin dhaabadha waan jedheef qaba waliin dhaabadha jajjabeessaa amilee taafi أمشير أنت إن شاء boruu الله. inni tapha guddaa waan ta'eef akka gisee taphate xiqqaasan na dhaqqaba 14 13 jechuun irraan bareedu reedii ba'aan marfamee kennu akkas gamaa gamanaan dhaabatanii ambaasaadarootaan marfamee ta'a osoo kanneen marfamee jiru na dhaqqabaa jechuuf hin kabbada kan nagee ka duqeet ka shaawar maafi tilik geemno እና akkasitti akka beektanii hundi keessa waliin dhaabattan isin jedha qalloon tala jimma mee dubbadhu. أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقولتي؟ جرتو. Cara nama kini nasri kas gadi buaya. Nama heador gatar. لا ركون كبتة تلا إيش. دبنا سكن دي دبنا دبنا. مبارك رتك وبوفني إن شاء الله. ربنا عمل كيسودي. Oromoon hundi bira dhaabbachuu qaba sa'aatii kanatti yeroo inni Oromoo bira dhaabbatu waan dabree jechuu miti amma yeroo sa'aatii hadhi immoo yeroo sa'aatii jennee waan yaadnuuf hundumti keenya tokko taane Oromoon akka inni rakkoo nama gammachiisaa beektadha yeroo inni gammadu barbaadu kana ol keenya gammachiisuu qabnan jedha inshaallah. Hayyee galatoomii ulfaadhu sabboontu shawaa maal jettatti waa'ee mubaarak musammaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبي أبا مسكينة والله باية تقدسني بالإجرة أتلي قلت هناك لما نبنتي راد بچين فايتي باية دسنا مدى كان ما نراني جرم إن شاء الله دسنا مدى برجر إن شاء الله. Hayyee irrafnu boru. Warri yoomii jedhus ni jira. Koomenttiidhani guyyaallee himaa fi deemi. Warri hin dhageenye ni jira. Warri hin dhageenye ni jira. Kenno ammaa haa dhagani ammayyuu namni dhibbatoo afurii torbaatamu meeqa jirtan kun sheer walii godhaa. Saati profaayilii isaatu kaa ilaalaa kan biyyaa hundinuu. Sa'aatii biyyaa sa'aatii jaha halkan keessaa sa'aatii jaha. Sa'aatii biyyaa sa'aatii jaha. Akka biyyaatitti jechaadha. Akka yaadachiisatitti namoonni tokko tokko hojiidha yoo akka tasaabii ta'anii wantoota adda addaatiin raafatan nuti dursinee laayivii gallee akka taphni jiru isinii beeksifna turre jechuudha. Kanaaf hin irraanfattanii yeroodhaan seennee isin beeksifna hundi kennaa namoonni asirra jiru hunduun hirmaataa nasriin jira namoonni biyya biraa hundi jira waan ta'eef hin irraanfattanii wanti isin gootan namoota fooloo godhatan keessayyuu namoota gurguddaa fooloo keessan notification waka yaa fooloo isaa notification mallattoo alaarmii ka fakkaatu san tuqaa warri fooloo isaa gootan akkuma eegalameen isin bira dhufa nulli ammoo akkuma minni jedhe seennee dursinee isin namootuma akka nasrii kana warra laayivii jiru warroota beekamtii qaban tiktookii kanarratti notification isaanii ol yoo gootan yeroo isaan gastii seenan yeroo isaan waan adda addaa yaada kennatan baay'atiin isin bira dhufa nasriyyuu ol irra kaadhaa notification keessan akka isin bira dhufuuf. sirritti isinii beeksisan alama boru. Mutiyyaa wallaahi jajjabe isaanii. Sheer godha ambargit bar mucattiin sun ulfaatti reedi bar faafiin sun. Annama baay'ee ardiidha akka Itoophiyaatitti osoo hin taane isiin akka addunyaatitti tapsiisanii giiftaroonni isii warra adii gurraacha araba wantummaan achiisii biraa hafu hin jiru haa ta'uti Oromoo immoo baay'ina keessa
ingaffaana jennee yaanna. Hundaafuyyuu rabbiin irra nu haa oolchu. Namoota hunda biraan akka ga'u walitti dhaamadha. Wantichi geemii haa ta'uyyuu malee keessatti maqaa kennaafillee ulfaata. Oromoon akkas injifatamte jechuun xiqqoo haga tokko namatti ulfaata. Hundaafuyyuu rabbiin irra nu haa oolchu du'aayis godha. Kanuma jenna gaa. Yaa wallahi mucattiin sun beeytaa guyyaa tokko taa'ee herreegee wallahi yaani namni tokkichi tiktok anniversary kana 8 kenneefi beeytaa leencaa miti tiktokii jechaadha. Maal jedhati? Leenca 32 osoo jigii argu namichi faayil kiloozii aniin ka giiftara Yusuf tokko dhufee jechuudha. Raajii rabbii kana guyyaa lammaffallee leenca 10 kan awwa namoota tokko jala leenca 20 maraataa hidhaadhaa bahee kana bichaa qabdi qaalitti. Hundaafuu rabbi irra nu haa oolchu baay'inni kennallee baay'ee murteessaadha. Mattiisan osoo nama biraa ta'e toree irra natti tolaan wallahi garuu Oromoo irraa abdii qaba. Namnillee mubaarakii sabnillee eerenu nama argaa jechaadha bara. Eessaayitti si harkaa deema bara. Miileenatti si jalaa ooltaa gara. Sanii dhala giiftarootuma 10 gurguddaa qabattee dhufte nu kenna namni leenca takka takkaan makiinaan maaliin darbaa. Bifa kanaan ammoo iyyuu hedduu ulfaatuu danda'a. Nama salphaa isinitti hin fakkaatini. Deddeebinee yoo irraa dubbinu taayitaadhaafi miti. Taayitaadhaafi miti. Dhugamatti ammoo wantichummaa waan ulfaatuun malee fakkeessaa maaliif yookiin hin ulfaata jennee akkas jechuuf miti. Wallahi haqiiqumatti namittiin hin ulfaatti. Namoota ijoolleen Oromoo waliin taphatti ulfaataa keessaa namticha Sumaalee gaafa sabboonaa waliin taphateetii fi fiifiin tun dhugamatti baay'ee ulfaatanii hedduu ulfaatanii ammoo waan ulfaate hunda kan laaffisu rabbumaa kaanii sabuma. Matu iyyatee abbamatu fi iyyatee walii birmataa waan ta'eef jajjabaadhaa obboleessa keenya wajjin haa dhaabannu haa jajjabe. Mangistii nama innaa isiniin jedha ka abbaa abdii beet yallam nage sakkar close ka wuufee beeti ቁጭ ብሎ ከታፕታፕ ሼር ብቻ ነው እና isiniin jedha maal isin jedhu maal ka abbaa abdii jedhu nama qixaatii qaxxaamuu fi diduu maal jedha meenaa barreessa ka maali jedha inshaallah galatoomii ayye doktor miyaa keenna galatoomii atillee isin jedha maaliyyuu ka abbaa abdii nama ka camlaaqaa waa'ee ka girrigirri jedha nama qaxxaamuu fi didee maal jedha abbaan abdii akka Dubaayitti sa'aatii tokko halkan keessaa jechaadha sa'aatii tokkotti. Yaa'u daqiiqaa 30 dursee seenuu danda'a 12 walakkaa irratti illee argatuu ni dandeessanii 12 daqiiqaa 45 dursee waan seenuu jecha taphichatu sa'a tokko malee dursee seenuu danda'a isinillee dursitanii sa'a 12 irraa qophooftanii wayida 12 walakkatti seenuu danda'a. Annaa akkasii isiniin jedha obboleewwan kiyya qaalii fi gaarii hundi keessan bakkuma jirtaniif biyyuma jirtaniif lafuma jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu guyyaa mubeyaa waliin haa bareechinu isiniin jedha. Ni maarii tokko fidee quraana qaraasisaa eegaa yoo nu jimaa qamaara quraana as qarra wallo. Fajr. Malee silaa fidee quraana isinii qaraasisa. Guyyaa halkan keessa malee guyyaan jira maa geemeen. Adachisiin dhufa galgala inshaallah har'aan dhufa inshaallah yoo rabbi irraa taate. Dhufa. Rabbi nagaa waan nu agarsiisu. Akkasi.